أكمل تنكب يوم تتداوت وتكين يودو قلقلة كنان سنتي ما شمس بشيري موتمان إثيوبيا مري بيالساتين كجيس سبب جون هدمتودا سياسة مراسة قد لكسي كما تمان هدتهم بسون نجينا بياتي في عادي متججون كيروم بيكيسا دبچات جرو إرجاو غنتوني في مسيسوني بارتي كونغرسي فيدراليستي أوروما مراس نيدار رابانياس أوروميا كتالة غرغرا كيست هدا في أجيتشان هماچو غباسان BBS دقبني فومسا كان مالس كيروان ججبو أجيتشا أرتيست هاچالون ديساتي والقباتي كتالة أوروميا غرغرا كيست هدمان أماس منيدا كيست حالي سان كيس جران يادساتو غباسان نوغيني فومسا دبلونيس ماتي قبساوتا مقا باو شني جون درارون هدتي غورون هماچو غباسان BBS أوروميا رانوغي نيادسا tolega eega hidhamtoonni siyaasa Oromoodhaa kanneen qaallitti jiran qoftiin keessattuu gareen hidhamtoonnii fi hidhamtoonni Jawaar Mohaammed jalatti himatamanii jiran Dajanee Xaafaa dabalatee Baqqalaa Garbaatii fi akkasuma Jawaar Mohaammed jalatti kan jiran hundinuu eega gabbaafamaniis hidhamtoonni baay'een Oromiyaa keessatti kumaatamaan maneedhaa keessatti osoo furmaatan argatanitti jiran haa ta'uti matooyyiin Oromoodhaa keessattuu dhaaba ABO keessaa hooggantoonni ABOdhaa kan hidhaman kanneen akka Koloneel Gammachuu Ayyaanaa Abdii Raggaasaa lammii beenyaa akkasuma isaanii fi qondaaltonni isaanii wajjin jiran namoonni 24tti tilmaaman hooggantoonni adda bilisummaa Oromoodhaa hundinuu akkumeedhaan jiranitti jiranii uummanni Oromootis halkanii fi guyyaa dhimmoota kanarraa gaafachaatti jiran haa ta'u garuu qeerroowwan egaa ajjecha Haacaaluutiin booda haga irraan sanatti osoo mana hidhaatiin hin bahin haga ammaa Oromiyaalee kutaalee adda addaa keessatti dararamaa jiran gaazexeessonni dabalatee qonnaan bulaa maatii sabboontotaa maatii qabsaa'otaa kanneen firaa fi aaliin isaanii biyyaalaa jiru hundinuu namoota biyyaalaa jiranii warra keessaniin qunnamtii qaban jechuudhaan halkanii fi guyyaa hidhaatti kan jiranii mee qeerroowwan hidhaa jiran keessaa wabii buukaraa kan dhiyeenya kana magaalaa Adaamaatii qabame kunoo hagammaa jeelammaffaadhaaf kan deemu himannaa tokko malee mana hidhaa gaatti magaalaa Adaamaa keessatti dararamaa kan jiru akkasuma immoo jaarraa reebaa dhaqqabaadhaa kan magaalaa Adaamaati gaafa irreechaatiin booda tureetiin qabame innis yakka tokko malee hagammaa Oromummaa isaatiif mana hidhaa keessatti dararamaatiin jiranii akkasuma ammaas Haabizee Oromoo kan jedhamu hoogganaa qeerroo magaalaa Dadar kan ture yeroo hedduu ajjechaadhaaf TPLF barbaadaa turte mootummaa sirna bilchiginnaatiinis barbaadamaa ture magaalaa Dirree Dhawaatti qabamee galaan iddoowwan adda addaa Oromiyaa keessatti hidhamee kan jiru hagammaan tanaa yaadannoo takkaan malatti hidhaa kan jiru hoggaa ta'u qeerroon magaalaa Harar kan siidaa gartee Haile Sillaasee caccabsan jedhamee namoota 19 qabamanis hagammaan tanaa irraa furmaata tokkollee hin arganne jechuudha. Kana jechuun ammallee rakkoon jabaateetiif itti fufeeti kan jiru ajjechaan mootummaan bilchiginnaadhaa kutaalee Oromiyaa adda addaa keessatti godhaa jiru bifuma wal fakkaatuun ammallee bifuma wal fakkaatan itti fufeeti kan jiru keessattuu gama Wallaggatti akkasuma immoo gama Gujiitti fi gara baha Oromiyaa Harargee keessatti maqaa shaneetiin ajjeesaati kan jiran kan nama dhibu maatii qabsaa'otaa yookaan maatii sabboontotaa kanneen hidhatti bakka biraa jiranii fi kanneen ammoo hidhaa isaatti ajjechaa sodaadhaaf godaananii bakka biraa jiran maatii isaanii achiifamanii kan jiran keessaa tokko Abbaa Wabii Burqaati. Abbaa Wabii Burqaa ji'a lama ol magaalaa Gumii Bordoddeetii qabamee mana hidhatti kan ol darbame hagammaan tanaa namni ati eenyu hin jiru jechuudha. Akkasuma immoo Maamman Muusaa kan jedhamu kanneen amma dura suuraa isaa kallattii adda addaatti sooshaal miidiyaadhaa fi miidiyaa irratti harkisaa kaanteenaan hidhamee jiru waggaa tokko ol mana hidhaa magaalaa Miicataa keessatti dararamaati kan jiru. Innis ammoo uummanni Oromootiif yaadatee namni kun nama qabsaawaa ganamaati nama takka uummata Oromootiif malee maatii ilmaan 8 irraa hidhamee hangammaatti hin jiru nama isa laalellee akkaataa itti hidhanii jiran kanaan dura kallattii garaagaraatiin dubbachaa turre akkasuma ammaas magaalaan Shiroo godinni Harargee lixaa jechuudha kallattii adda addaatiin dararaa fi hamaa raawwachaa akka jiru hawaasni halkanii fi guyyaatiin dubbachaatiin jira sababni isaa maqaa shaneetiin kan jiru itti fufuudhaan manguddoota akka Haaji Aliyyi fa'aa namoota jajjabaa manguddoon biyyaa silaa uummanni hawaasni nagaya buusa jaanii eeggatan eega hidhanii hangammaan tanaa kun ji'a lamaa ol lakkoofsanii jiranii mootummaan kun nagaa biyya kanaaf barbaada jennee asirra dhaabbannee tilmaamuun hedduu kan nama rakkisu waan ta'eef uummanni Oromoo immoo ammatti haala deemaa jiru kan jalaa bajamechuuf maaltu furmaata kan jiru irratti iddoo jiruu fi bakka jiru haaluma jiru keessa taa'ee furmaata isaa barbaadachuun dirqama akka ta'edha galatoomaa oolaa bulaa.
Erga waraanni TPLF naannolee Amaaraa fi Affaar keessaa ba'an booda mootummoonni naannoo Tigraay fi Affaar wal himachaati jiru. Humnoonni Tigraay ibsa tibbana baasaniin humnoonni Affaar daangaa ce'anii na haleelaa jiran kanaaf tarkaanfii barbaachisu fudhadha jechuu yoo ibsu naannoon Affaar humnoonni TPLF iddoowwan duraan qabatee turetti haleellaa raawwatee jechuun ibse. Munawwar Ahmad dabalata qaba. Komandi postiin waraana Tigraay humnoonni naannoo Affaar lola bifa haaraan eegalan akka dhaaban mootummaa naannoo Affaar akeekkachiise. Ibsi komandi postii Tigraay dilbata dheengaddaa amajjii 16/2022 baasee akka jirutti humnoonni addaa naannoo Affaar ergamaa Abiyyi Ahmad galmaan ga'uuf yaalii Tigraay weeraruu taasisaati jiran. Itti fufuunis humni addaa Affaar daangaa qaxxaamuruun Tigraay bakka Milaazaatti jedhamutti sanbata dabre weerara Tigraay irratti bananiin miidhaa geessanii jiraachuu ibse. Mootummaan naannichaa gocha kanarraa akka of qusatu akeekkachiisee jira. Dabaluunis haleellaa humni Affaar daangaa Tigraay seenuun gaggeessan kana waraanni humna ittisaa Tigraay tarkaanfii fudhatee yaalii haleellaa kana fashalsuu danda'e kan jiru ibsi kun ta'us tuttuqaa humni addaa Affaar kun ammallee itti fufee waan jiruuf tarkaanfii jabaa fudhachuuf akka malu akeekkachiisee jira. Kanaafuu manguddoonni fi abbootiin amantaa mootummaa naannoo Affaar irratti dhiibbaa barbaachuu akka taasisanii fi yaalii weerara kana akka dhaaban jechuun gaafate. Humnoonni naannoo Tigraay kan ji'oota 5 caalaaf naannoo Affaar fi Amaaraa keessaa bakkoota baay'ee qabatanii turan ji'a dabre keessa gadhiisanii naannoo Tigraayitti deebi'uun ni beekama. Gama biraatiin mootummaan naannoo Affaar gama isaatiin ibsa baaseen humnoonni Tigraay haleellaa haaraa narratti taasisaa jira jechuun himatee jira. Waajjirri kominikeeshinii naannoo Affaar dilbata dheengaddaa ibsa baaseen waraanni Tigraay haleellaa haaraa humna guddaan deeggaramuun magaalota Affaar tan amma dura qabatanii turan irratti taasisanii jiran jechuun himatee jira. Magaalaan Tarsimoo daangaa naannolee lamaanii irratti tan argamtu Ab'alaan lola humnoota lamaanii kanaan miidhamuu fi lammiileen nagaa gama lachuurraa magaalattii dhiisanii baqataa akka jiran gabaafamaa jira. Kun kanaan osoo jiruu humni qilleensa Itoophiyaa haleellaa diroonii kibba Tigraay keessatti gaggeessaa jiruun lubbuun namoota baay'ee dabruu TV'n Tigraay gabaase. Haleellaan diroonii kibba Tigraayitti gaggeeffame kunis sanbataa fi dilbata dabree kan gaggeeffame yeroo ta'u magaalota Koromii fi Macaa'u keessatti lubbuu namoota 13 galaafachuun gabaafamee jira. Kana malees qabeenyi dhaabbilee garaagaraa fi ummataatis baay'een barbadaa'u TV Tigraaytu gabaase. Waancaa Afrikaa 33ffaa bara kana Kaameruun qopheessite irratti kan hirmaattee gareen kubbaa miilaa Itoophiyaa dorgommicha keessaa ba'uun beekametti jira. Biyyi baha Afrikaa Itoophiyaan waggoota 8 booda waancaa Afrikaatti deebitus ramaddii ishii keessaa darbuu dadhabuun dorgommiin ala taateeti jirti. Wal morkii Kaameruunitti qophaa'een guyyaa wiixataa tapha xumuraa ramaddii A kan taasiste Itoophiyaan Burkina Faasoo morkattee tokko walqixa baatus marsaa itti aanutti garuu osoo hin dabrin hafte. Itoophiyaan waancaa Afrikaa 33ffaa kana irratti tapha lamaan wal duraa duubaan Keeppi Verdeen tokkoof duwwaan mo'amuun akkasuma Kaameruuniin 4-1 injifatamte. Warri Waaliyaa waggaa 8 dura Afrikaa kibbatti sochii taasisan irraa fooyyee xiqqoo mul'isanis ammallee rakkoowwan ijoon garichi qabu hin furamnee jiru xiinxaltoonni kubbaa miilaa. Itoophiyaan biyyoota tapha waancaa Afrikaa jalqaba irratti hirmaatan keessaa tokko yoo taatu ta'ullee yeroo dheeraaf milkiin irraa fagaate waltajjii dorgommii Afrikaa irratti argamuun ba'aa guddaa itti ta'uun bu'aa bahii hedduu keessa dabarteeti turte. Tapha kaleessa irratti daqiiqaa 25ffaa irratti Sirieel Bayaalaa kubbaa addaan dha'ee goolii jalqabaa Burkina Faasoof lakkoofse. Boqonnaa booda Stiiv Yaagoon kubbaa harkaan waan tuqeef murteessaan peenaalitii Itoophiyaaf kenne. Peenaalitii kanaas Geetaanee Kabbadaa lakkoofsuun taphni tokko wal qixa akka ta'uu dandeesseeti jira. Haa ta'u malee qabxiin kun ramaddicha keessaa Itoophiyaa tapha kamiyyuu hin mo'anneef gahaa akka hin taane beekamaadha. Sababa kana Itoophiyaan tapha sadii taphatte keessaa qabxii tokko qofa argachuudhaan taphicha keessaa yoo baatu Burkina Faasoon lammaffaa ta'uun gara marsaa itti aanutti dabarteeti jirti. Ramaddii A kana keessa kan jirtu qopheessituun dorgommichaa Kaameruun qabxii 7 biyya jalqabaa gara marsaa itti aanutti darbite ta'uun beekame. Burkina Faasoo fi Keeppi Verdeen qabxii 4 walqixa qabaatanis goolii wal fakkaataniin xumuranillee tapha gareen lamaan walii wajjin taphataniin Burkina Faasoo waan mo'atteef gara marsaa itti aanutti dabarte. Keeppi Verdeen biyya sadaffaa ta'uun darbuuf qabxii biyyoota ramaddii biraa keessa jiranii eegutti jirti. Gareen Waaliyaa gara marsaa itti aanutti darbuuf carraan isaa xiqqaa ta'us tapha kaleessaa garaagarummaa goolii hedduutiin mo'achuun irraa eegama ture. Haa ta'u garuu Waaliyaan carraa kana osoo ittiin fayyadamin dorgommicha keessaa biyya jalqaba irratti galte taateeti jirti. Taphataan Aston Villaa Baartiraand Tiraoree Covid irraa fayyee gara dirreetti deebi'uun alatti Burkina Faasoon garee sodaachisaa hin turre. Inumaa gareen Itoophiyaa sochii cimaa taasisee poozeeshin taphicha olaantummaan to'achaati ture. Tapha boqonnaa duraan kubbaawwan goolii ta'an kan Geetaanee Kabbadaa fi Daawwaa Hoxxeessaan yaalaman karra eegaan Burkina
Burkinaa Faasootiin fashalaa'ee ture. Taphataan Burkinaa Faasoo Hussein Baandee carraa gaarii argatee itti fayyadamuu baatus garuu baay'aalaan dogoggora taphattoonni ittisaa fi goolii eegaan Itoophiyaa uumuun fayyadamuun goolii isaa jalqabaa lakkoofsiseeti jira. Itoophiyaan goolii qixxee ittiin baate kan argattee abbaan seeraa viidiyoo taatee taphichaa agarsiisu viidiyoo assistance referee yookaan VAR jedhamu ilaalanii peenaalitii erga kennaniin booda ture. Geetaanee Kabbadaa goolii kana galchuun waancaa Afrikaa irratti goolii lammataa Waaliyaadhaaf lakkoofsisuu dandeetti jira. Taphattoonni garee Itoophiyaa goolii lammataa lakkoofsisuuf yaalanii osoo ittiin milkaa'inaafuun taphichi goolii tokko wal qixaan xumuramuuf dirqaman. Itoophiyaan gara marsaa itti aanittu darbuuf yoo xiqqaate gooliiwwan dabalataa lakkoofsitu irra ture. Haa ta'u garuu gareen kubbaa miilaa Itoophiyaa waltajjii waancaa Afrikaa irratti waggaa 8 booda hirmaatus imalli isaa haalaan gabaabaa ta'uun dorgommichaan ala ba'ee gara Finfinnee qajeeluuf dirqameeti jira. Namticha intala dubraa Juwish tan maqaan isii Aanaa Firaank jedhamtuu fi maatii isii Naazii Jarmanitti dabarsee kennuun shakkame qorannoo haaraa geggeeffameen adda baafame. Intalti dubraa Juwish tun oolmaa guyyaa isii barreessuun kan beekamtu Aanaan Firaank waggaa 2 da'oo dhokannaa keessa erga turtee booda kaampii Naazii Juweeshonni keessatti gidirfamaa turanitti umrii waggaa 15tti bara 1945 keessa duute. Oolmaa guyyaa isii barreessaa kan turte Aanaan erga duute booda barreeffamni isii bifa kitaabaatiin maxxanfameeti jira. Gartuun qorannoo duraanii FBI of keessaa qabu akka jeetti dhalataan Juwish Amsterdam Neezerlaand jiraataa ture Arnold van de Berg lubbuu maatii isaa oolchuuf jecha tarii maatii Aanaa Firaank dabarsee kennuu hin oollee jedhan. Gartuun qorannoo geggeesse sun ogeeyyii seenaa fi ogeeyyii biraa kan of keessaa qabu yoo ta'u tooftaa qorannoo haaraatti gargaaramuun galmoon qorannoon hin goolabamiin hafe gummaa addaatiin qorachaa turan. Qorannichi algooriizimii kompiitaratti gargaaramuun hariiroo namoonni san jidduu ture barbaadanii adda baasuu kan of keessaa qabu ture. Malli kun hojii dhalli namaa adda baasuuf sa'aatii 1000 lakkaa'amu itti fudhatu salphiseefiti jira. Vaandiinbergii miseensa koree Juwishotaa Amsterdam ture. Koreen Juwishotaa Amsterdam qaama imaammata Naaziin Jarmanitti Juwishota naannicha jiraatan irratti hordofu hojiirra oolchuuf nama dirqame ture. Koreen sun bara 1948 addaan bittinfamuun miseensonni isaanii kaampii Juwishonni dararaa itti arganitti geeffaman. Haa ta'u malee gareen qo'annoo kun akka qorannoon adda baasanitti Vaandibergaa gara kaampii dararaa sanitti hin ergamne. Yeroo sanitti namtichi kun jiru idilee isaa geggeeffataa ture. Bara sanitti koreen Juwishota Amsterdam keessaa namni odeeffannoo Naazii Jarmaniif kennaa ture jiraachuu wanti akeekee ni jira jedhame. Vaandiberg waan kaampicha akka geeffamne isa eegu hunda dhabnaan odeeffannoo hedduu barbaadamu kennuun ofii isaa fi haadha warraa isaa nageenyaan akka turan taasisee jiran. Qorataan duraanii FBI Vince Pankok wayitaa CBS himan. Gartuun qo'annoo dhimma kana irratti geggeessu kan tarii dhalataan Jiwish kan biraa Aanaa faa dabarsee kennuu mala jaanii wal falmaati turan. Haa ta'u malee abbaan Aanaa Otto Frank dhimmicha akka beekanii fi iciitii san baasuu dhiisuun ragaa argatan. Qorannoo duraan geggeeffame irratti qorattoonni barreeffama tokko eenyummaan isaa osoo hin ibsin gara Otto Frankitti barreeffama tokko ergee ture. Namticha Naazitti dabarsee isa kennuu hin oolle jedhamee Vaandibergitti erge. Pankok CBS'tti akka himetti waa'een dhalataa Juwish Aanaa Firankii fi maatii isii dabarsee Naaziif kennee kana osoo hawaasaaf ifa hin ta'in hafe qollifannaa Juwishotaa akka hin hammeessineefi jaaniiti jiran. Kilabni warra amarsiisaa Everton leenjisaa isaa Raafaay Benitez erga geggeessee booda leenjisaa haaraa qaxaruuf barbaadaa akka jiru BBC Sportiin gabaase. Jalqabumaahuu gammachuu deeggartoota kilabichaa malee hojii leenjisummaa Evertoniif kan qaacaman Raafaay Benitez qabxii barbaadamu galmeessuu dhabuun ari'aman. Benitez kilaba masaanuu Everton kan ta'e Liverpool leenjisaa waan tureef deeggartoota kilabichaan jalqabumarraa hin jaalatamne ture. Dirree Norwich City irratti sanbata dabre Everton injifatamnaan turtii joota 7 booda kilabichi Raafaay Benitez geggeessuuf murteesse. Kilabichi ammeenyutu bakka isaa bu'a kan jedhu barbaadutti deebi'ee Everton liigicha keessaa gadi bu'uuf qabxii 6 qofa fagaatee kan argamu yoo ta'u kanaaf murtiin leenjisaa biraa fiduu ariifachuun mala jaame. BBC Sport akka gabaasetti duraan kilabicha leenjisaa kan turanii fi amma garee biyyaalessaa Beeljiyeem leenjisaa kan jiran leenjisaan lammii Speen kan ta'e Roberto Martinez kilabicha keessaa ammayyuu jaalattoota hedduu qabaachuutu dubbatama. Gargaaraan leenjisaa kilabichaa Daankaan Fargusan leenjisaa darbii kaawwantii Waayinii Ruunii leenjisaa Biraaytan Giraam Pootar kanneen jalqaba irratti maqaan isaanii dhahamanidha. Taphataan sararaa ittisaa duraanii Liverpool Steven Warnock yaada kenneen
Wayne Rooney maqaa dhahamuu danda'a garuu bakka inni turuu filatuutu murteessaadha jee. Haa ta'u garuu gama deeggartootaa fi kilabichaatiin yoo ilaaltu carraa kana diduun ulfaataa ta'uu malaa jee Warnock. Filannoon an yaadu garuu deeggartoonni Brighton akkaan dubbadhu hin barbaadan ta'a. Graham Potter deeggartoonni Everton tapha banaa fi kubbaa waliif kennuun olaantummaa irratti xiyyeeffate arguu barbaadu. Kana ammoo leenjisaa Brighton irraa argatta jechuun yaada isaa goolabe Warnock. Leenjisaan Burnley Jehan Daayik waggoota gara 10f kilabicha waliin turuun yeroo lama Premier League keessaa gadi bu'uun deebisanii dorgommicha irratti galchuu danda'aniiti jiru. Akkasumas dorgommii liigii Awuroopaaf akka dhaqqabanis godhanii jiru. Bara kana garee isaa Burnley cimsuuf baajata gaawaa hin arganneef yaaddoo keessa jira. Kana duras maqaan isaa Everton waliin ka'aa ture. Tarii carraan kun kan dhiyaatuuf yoo ta'e fudhachuu danda'a jedhame. Duncan Ferguson taphataa Evertoniif waggoota dheeraa taphachuun seenaa guddaa qabudha. Bara 2014 irraa eegalee garee taphattoota jalqabaa leenjisaati ture. Waggaa lamaan duras yeroo Marco Silvaan ari'amuu hanga Carlo Ancelottiin qacaramutti leenjisummaadhaan kilabicha geggeessaa ture. Ammas carraa kana argachuun malaa jedhame. Kan biraa Tottenham Hotspur gala jedhamee eegamaa kan turee fi osoo hin milkaa'in kan hafe leenjisaan duraanii Roomaa Paolo Fonseca Evertonis leenjisaa kana dura gaafataa turuun isaanii yaadatama. Leenjisaan garee biyyaalessaa Denimaark Kasper Holmandiin garee biyyaalessaa waancaa Awurooppaa irratti walakkaa xumuraaf dhaqqabsiisee akkasuma nama muuxannoo gahaa qabudha. Kan biraa ijoollee kilabicha keessaa guddisuun ga'oomsutti kan amanuu leenjisaan duraanii Chelsea fi taphataan Chelsea duraanii Frank Lampardis gaafiin leenjisummaa kun dhiyaachuu fi danda'a jedhame. Leenjisaa Roomaa dhiyeenya kanaa milkaa'inni irraa fagaate Jose Mourinho leenjisaa duraanii Tottenham Hotspur Nuno Espirito Santo fi Wayne Rooney hanga ammatti namoota maqaan tarreeffaman keessatti argamu. Wayne Rooney taphaa kubbaa miilaa Evertonitti kan eegale yoo ta'u leenjisaan ganna 36 kun darbii kaawuntii keessatti hojii dinqii isaa hojjetee jira. Haa ta'u garuu ammoo sababa adabbii qabxii 21 kilabichi adabameen irraa kan ka'e kilabichi gabbu'eeti jira. Tolegaa kabajamtoota daawwattoota keenya oduun galgala kana fakkaataa Anshamsuu Bashirii ogeessa kaameraaf teeknikaa keenya Abdii Jamaal Nafaana ture qophiilee keenyaaf wajjin nagaatti.